mataa keenya gargaaruu illee dadhabaa jira jechuudha. Sababa nama keenyatiif. Nama keenya jechuun dandeenyu namoota afaan Oromoo beekanii akkaataa hin qabne akka hin qabne jechuudha. Kanaaf obbo Boja Xaafaa. Nagata. Utirraa bayi. Akka itti jiru akka malee ta'uusi akka namni keenya itti jiru akka malee ta'uusi akka malee ittis immoo walitti dhufnee jirra waan taateef Finfinnee isin bira dhufuu dhabuu kiyyatti yaada natti hin badinaa jechuu barbaadena. Akkuma jirutti bakka jirutti waliin ta'u. Waan yaadii bilisteeyyuu nagee tiraanispoortii qopheeffataniitu makiinaa wanni isin rakkisu yoo jiraate nutti himaa. Neetwoorkii sirreeffadhuuti wanni isin rakkisu yoo jiraate wanni nu atattamaan isin qaqqabsiisu yoo jiraate maallaqa yoo akka carraa tiraanispoortii wanni isin rakkisu jiraate nu himaa ammaaf. Yaala akkuma jenne yaala obbolaa keenya isin jettanii sun taanee isin nu kadhattanii miti waan qabnurraa birrii 1,000 taatu 500 taatu waan qabnurraa hin deeggarraa obbolaa keenya warra dhukkufatanii mana jiran obboleettiin keenya jalaaf jecha dhattee bakkeetti hafte. Isa waadaa ofitti fudhannee jirra. Guyyaa tokko sagantaa qabnee gadda kana keessaa bahaati isin deeggarsiifna. Amma immoo tiraanispoortii yookiin wanni isin rakkisu yoo jiraate ammas isin wajjin jirra. Akkasii miti ijoollee. Konkolaataa hin beekna konkolaataan qabdan yoo wanni isin rakkisu jiraate dhagee nutti mi'aati. Tole ish. Konkolaataa waan tokko wanni isin rakkisu yoo jiraate nutti mi'aati. Seenfa boleettii keenya galfannee kaane naannoodhaan ga'uudhaaf wanni nu rakkisu tokko hin jiru. Ijoolleen as jala jirtan immoo manas fooloo godhadhaa akkaawuntiin kiyya inni kaan akkuma isin beektanu waan isin dhibu dhimmuma baay'isee irratti kan inni tokko riippoortiin irratti godhame isin agarsiisa fayyaa. Takkaa nama rabsee miti. Takkaa nama rabsee akkaawuntiin koo riippoortiin hin taane. Anis nama rabsee hin beeku. Dhimmuma baay'isee kana irratti akka jarri riippoortii irratti godhan har'aan sin agarsiisa jechuudha. Ilaala. Viidiyoo ani namicha shakkamaa sanaa fi obboleettii keenyaa fi baay'isee wal bira kaa'ee viidiyoo wayii hojjedhe ani nu qoratamuu qaba wanni kun nama narrabsinadha. Nu qoratamuu qaba wanni kuni warri quba qabdanu warri beektanu nu himaa namichi kun bakka inni jiru. Maal jedhee hojjedheen namas deebi'u. Akkaawuntii intinaa jedhaa viidiyoo jalqabaa kana yaadattuudha. Qaay. Isin agarsiisa. Waan nama dhibu. Waanuma gaarii irratti gubata akkaawuntiin koo. Viidiyoo kana yaadattu. Yala namicha tokko baay'iseedha tokko obboleettii keenya sana. Mul'atu sirriitti. Mul'ata. Gaafa sana riippoortii itti godhani gaafa ni suuraa baay'isee jedhee suuraa namichaa jedhee suuraa obboleettii keenya sana jedhee akkaawuntii isa kan beektu akkaawuntii isa 1,700. Waan ringiin irra kaa'e achumaan. Wantaan dubbadhe garumaa inni obboleettii keenya duute sanaaf haqa barbaannaa shakkamtoonni jara kanaa. Intala kanaa fi gurbaa kana shakkama poolisa Saudi Arabiyaa jirtan keessaan naqunnama waan kana addaan nu baasaa naamin jedheetan gadhiise. Ganaman naan ka'u riippoortii isa ibidda. Diimee keessa kammoo wanaarraa hin banne riippoortichi. Yeroo akkaawuntii gosa 1,700 jala galtan adala rabbi. Profaayilii koppiliinkii horii beektan profaayilii koppiliinkii naa godhaa viidiyoo koollee koppiliinkii naa godhaa. Yoo gubates rakkoon qabu. Garuu lama ta'uu bade. Naannoodhuma shawaa kanatti akkaawuntii lama dhabuun hin jabaata warri shawaa akkaawuntii tokko sadii barbaadaa bitaa kenna. Akkaawuntii isaa miidiyaa tokko gaafa Finfinnee jiru ummata arrabsee innillee baga gubate arrabsee booddee raquubsuu dinnaan galgala jaarsa qabrii keessaa baasee gad deebisee arrabse Minilikiin arrabsee footoo isaa achumatti dhiisee rafe yeroo dirribaa rabni yubbo daqiiqaa 5 wayii 10 wayii ture yeroon ka'u namichi fudhatee boollatti kutee akkaawuntii isaa miidiyaadha.
Ini gue sekutu jira ya dari kopling kita ayo gue batas an ada kembali kota hawasa tuntuk kesumi boleh dulu merasa ada yang tahu ti berkong karena apa kau ti kana tiko warning gi kabun ni do di suni ni ko betul bagu batas santatan kabun wan ugar ta tahu made wani nama gue bumali tuna warap situ tuna mat tiket situ ilmu nama tu fatima je tu yo gue batas segan di sisa garul mana mati sekali tu tak tu ugar hirati accounti mi lubu yu ore kami wanne nama ko bunjuro chula kana fi accounti kana abadda follow wada da ko click share wada shi namni be ko accounti kana share wali wada inshallah ya akasi me jolle bi araba yero ma malaka ko ba ko tasirin jecho sultane yero ya das namni sharan to ko galtani ya de ke sakena chulande tolbator bare padda nena misha antako olgala di famore bu famartanu butani debitu sena sinis gadda ke sanif securande su yolle sharan antako olgalati yolle biyara baba kabutani unda ke sangachu nandenyu shamarran olgalati gadda ke sanif securande su olna galcha yolle shamarrani to bade patara hikma liyo pigi alhamdulillah Moti ka batangka Rabb bila motim hikma du badda ba moti ka hikma wajrati du baddu bi jon jalan ne na gara galcha e wakana kacin biji ta tan nambe ka kiya kuen abu galcha le toki ka dalmo me shama ran torba bare fadna jol gala oki mo gasti kessa da magal ci rakita da torba bare fadna shama ran ol galati ya da kesan ken da sinis ngal jaga kolesa ngara battani gala to mati wala torba bare fat ol gal chadu bachisa tufa baye gudda gala to mada waqiyo jabita sani fa kenu mati shi marafis nin jada gala to hawi mana jirenya keessatti waan baay'ee godhaa turtanii maallaqa guyyaa boqonnaan argatee yeroo dheeraadhaaf namoota hirmaataa turan keessa nama tokko hawwi dubbadhu. Wayyee nagaan isiniif haa ta'u hundi keessanuu akkam jirtu? Jirra. Baga jiraattanii egaa hin beekna waan illee baay'ee hin wanne naggasaa sheer marratti godhee amma dhufee hangaan dhufetti immoo yaadan qabu gijima maallaqaa bichaa barbaadamtanii yaada keessa illee kennadhaa kan jedhu mubee dhaga'e mubeeni akka ilma oromootitti akka nama kamuutittu yaa ulfaatu waaqayyo barasaa jireenya isaa eebbisu jechuun jaaladha kallattii kamiinuyyuu imimmaan buuses dhiiga isaas buusu karaa kamiinuu osoo jibbamu nu bukkee dhaabatee nu wajjin jira hangaarraa rabbiin inni sagaduuf sun isaaf haa dhaabbatu jechuun jaaladha waan guute keessa nuuf haa jiraatu feemasii jedhamu kana keessaa mubee duwwaadha nuti ija keenya dura kan jiru karaa kamiin karaa feesbuukaa karaa tokkokkaatiin isa duwwaa argaa jirra waaqayyo isaa jiraachisu jechuun jaaladha umurii isaa nuuf haa kennu ilma isaatirraa jiraatu maatii isaatiif hoggaa umurii nuuf haa dheeratu isinillee aartittii keenya hundi keessan kan akka naggasaa kan akka geeraa inaanii waan ani isiniin jedhu tokkollee hin qabu nuuf jiraadha jechuun jaaladha inni biraa nuti gisee qarshii bichaa hirmaadhaa jechuu osoo hin taane ijoollee